Kan argamnu naannoo galeessa Itoophiyaa godina Silxee naannoo ganda Abuudaa jedhamu keessatti haroon asirratti kun immoo haroo hara shayxaan jedhamuudhaan beekama jechuudha. Naannoo kanatti hara shayxaan jechuun hara shayxaanaa jechuudha afaan Oromootiin. Haroon kun egaa uumamni isaa qorannoowwan adda addaatiin mirkanaa'uu baatus maanguddoonni naannoo kanaa akka dubbatanitti haroon kun dho'iinsa voolkaanootiin naannoo kanatti akka uumame seenaan dhalootarraa dhalootatti darbaa kan dhufe kan agarsiisudha jechuudha. Haroon kun seenaa abbootii keenyarraa dhageenyeen dho'iinsa voolkaanootiin uumamee hangaarraa kan turedha. Egaa haroon kun wanti adda isa taasisu keessumattuu akka haroowwan biroo isa hara gubbaatti mul'atu miti. Haroon kun ol ka'iinsa lafaa gara gadiitti kan jiru jechuudha. Gadi bu'eetti kan mul'atu akkuma argitan bishaan kun kana bira darbees gaa haroon kun wanti adda isa taasisu kan biraa immoo bifa halluu isaa yeroo garaagaraatti jijjiiruu isaati akka maanguddoonni naannawa kanaa jedhanitti yeroo tokko tokko gara halluu diimaatti akkasumas halluuwwan adda addaa kan agarsiisu ta'uudha haroon kun kan ibsan jechuudha. Egaa giddugalaawwan hawwata turizimii godinni kun qabu keessaas akka isa hangafaatti kan heeramudha jechuudha. Haroon hara shayxaan jedhamu beekamu. Bishaanichi yeroo tokko tokko adii yeroo kaan immoo keelloo ta'a. Halluun isaanii jijjiirama. Umrii keenyatti nutis kan beeknu kanumaani waan haaraas miti. ውሃው አይጨምር አይቀንስም. Bishaanichi hin hir'atu hin dabalus. Halluun isaanii jijjiirama kan jedhamus naannoofni harichaa yoo magariisa ta'e bishaanichi magariisa ta'a. Yeroo halluun samii jijjiiramus waliin jijjiirama. በዛ ሰዓት ይቀያየራል። Egaa maanguddoonni naannoo kanaas kan ibsan maqaan moggaafame kun kanaan dura qorannoon jiraachuu dhabuu isaatiin abbootiin akkuma itti tolitti kan moggaasan ta'uudha kan eegaramu malee haroon kun haroo shayxaanaa ta'ee akka hin taanedha jechuudha kan ibsamu. ከእውቀት ጋር ከጥናት ጋር የተያያዘ Maqaan haroo kanaaf kenname beekumsaa fi qorannoo waliin kan wal qabatu miti. Haroon kun haroo seexanaa miti. Abbootii keenya irraa eegalee hanga nuti bira geenyuttis iddoo naga qabeessaadha. ጀምሮ ምንም ነገር ሰላማዊ ነው። ምንም ነገር ያለበት ነገር egaa gara fuula duraattis gaa giddugala turizimii ta'uudhaan madda galii ta'uu akka danda'utti irratti hojjetamuu akka qabu maanguddoonni naannoo kanaa dubbisne nutti himaniiti kan jiran jechuudha. Seenaan hara shayxaan naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti imaluudhaan qindeessine kana fakkaata. Yeroo biraa immoo